Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kanaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaaf sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Mata dureen irra qabadhee dhufe wantoota lamadha. Kan jalqabaa ilkaan rigachuu ilaalchisee wantoota beekuu qabnu kan jedhu akka waliigalaatti. Kan lammaffaa immoo waa'ee fayyaa ilkaan ijoollee yookaan daa'immanii maal beekuu qabna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Ilkaan keenya akkamitti rigachuu qabna? Akkamitti riganna laata jennee yoo ilaalle malli yookaan seerri rigannaa ilkaanii akkaataa mataa isaa danda'e kan qabudha. Saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Saayinsiin kunis immoo wantoota irratti hundaa'e qaba. Akkaataan yookaan seerri ilkaan rigannaa kuni faayidaa mataa isaa qaba. Innis ergi ilkaan keenyaa akka hin hubamnee fi akkasumas immoo qulqullinni ilkaan keenyaa sirriitti akka eegamuuf kan nu gargaarudha. Yoo maal goone qulqullinni ilkaan keenyaa sirriitti eegama yoo akkamiin riganne akkasumas immoo yoo akkam goone ilkaan keenya qulqulleessuuf jecha tariitii erga ilkaan keenyaa miidhuu hin qabnu kan jedhudha. Akka waliigalaatti nam tokko guyyaa tokko keessatti si'a lama ilkaan isaa yookaan ilkaan keenya qulqulleeffachuu qabna guyyaatti si'a lama jechuudha. Kanaaf egaa ilkaan keenya gaafa rigannu wantoota armaan gadii hordofuu qabna. Wantoota armaan gadii beekuu qabna. Isaanis kan jalqabaa nyaata nyaannee erga xumurree booda ilkaan gidduutti wantoota hafan ilkaan gidduudhaa baasuu. Fakkeenyaaf tuuspiiks ishee yeroo hedduu namoonni foon nyaatanii ittiin qorqoratan waan akka mukarraa hojjetamte sana fayyadamuun ilkaan gidduutti waan hafe sana baasuudha. Nyaata nyaannee erga xumurree booda. Si'a afuris, si'a sadiis, si'a lamas haa ta'u nyaata nyaannee booda garuu wanta ilkaan gidduutti hafe kanaan baasuu qabna jechuudha. Dabalata rigaa ilkaanii kan mukarraa qophaa'us ta'e kan ammayyaa yookaan burush kan jennu kana fayyadamuudhaan ilkaan keenya guyyaatti si'a lama rigachuudha. Dabalataan isa nyaata gidduutti nyaata nyaannee booddee ilkaan gidduudhaa baasuun dabalata guyyaatti si'a lama ganamaaf galgala ilkaan keenya rigachuu qabna burushiidhaan yookaan rigaa mukaadhaan jechuudha. Gaafa rigannus ilkaan gara olii jiran irraa gadi yookaan asii olidha kan riguu qabna. Yeroo hedduu akkam riganna nuti gara dalgaattidha kan ilkaan rignu. Akkas ta'uu osoo hin qabin oliif gadi kan rigamuu qabu ilkaan. Burushii ilkaanii oliif gadidha kan riguu qabnu. Dabalataanis immoo kana gochuun qulqullinni ilkaan keenyaa akka sirriitti eegamu taasisaa. Dabalataanis erga ilkaan keenyaa yookaan foon ilkaan keenyaa bakka itti wal qunnamu erga ilkaan keenyaa akka hin miidhamneef fayyada jechuudha oliif gadi riguun. Yeroo dalga rignu garuu asiif achi yeroo dalga rignu ni miidhaa qulqullina ilkaan keenyaa sirriitti nuun eegu jechuudha. Kana egaa namoonni hedduun akkasitti rigatan. Namoonni hedduun akkamitti rigatu dalgadha kan isaan ilkaan isaanii burushiidhaan rigan. Haa ta'u malee oliif gadi kan ta'uu qabu burushiin. Qabxiin sadiffaan rigaa ilkaan keenyaa burushii ilkaanii jechuudha. Ji'a sadiin jijjiiruu qabna. Ji'a sadii ol egaa fayyadamuu hin qabnu takkaa bannee fayyadamuu eegallee taanaan. Akkasumas immoo gidduu gidduutti rigannee booda qulqullina isaa eegnee seeraan kaa'uu qabna jechuudha. Namoonni tokko rigaa ilkaanii ji'a ja'aaf ji'a torbaaf kan fayyadaman jiru kun ta'uu hin qabu. Ji'a sadii ol hin fayyadu wanti sun. Dabalataanis ilkaan keenya yeroo rigannu yoo xiqqaate turtii daqiiqaa lamaaf rigachuu qabna. Namoonni tokko hanga daqiiqaa 30 akka rigatan jiru kunis sirrii miti. Daqiiqaa tokko qofas kan rigatanii dhiisan jiru. Haa ta'u malee daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 3dha kan ilkaan keenya rigachuu qabnu. Turtii daqiiqaa 2 hanga 3 gidduu. Ilkaan hundumaa keessumaa lafa ergi ilkaaniif ilkaan keenya itti wal argu sirriitti rigachuu qabna. Rigaa ilkaanii kan qulqulleessituu arrabaa qaban fayyadamuun arraba keenya qulqulleessuun gaariidha. Rigaan ilkaanii tokko jiru ilkaan qofa osoo hin ta'in arraballee kan qulqulleessan isaan kana barbaanne yoo arganne isaan kana fayyadamuun dabalata arraba keenya qulqulleessuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo yoo kuduraalee asiidummaa of keessaa qaban kanneen akka burtukaanaa fi loomii nyaanneera ta'e badaa yeroo dheeraaf ilkaan keenya rogachuu hin qabnu. Asiidummaan isaan keessa jiru qulqullina ilkaan keenyaaf gaarii waan ta'eef yeroo dheeraaf riguu hin qabnu jechuudha. Qabxiin lammaffaan akkaataa fayyaa ilkaan ijoollee itti eegnu kan jedhudha. Mee waa'ee ilkaan ijoollee maal beekuu qabna kan jedhuu fi akka armaan gadiitti haa ilaallu isa kanas. Daa'imni tokko yeroo dhalatu hundee ilkaan ijoollummaa 20 qaba. Haa ta'u malee lafee mangaagaa keessa waan jiruuf egaa hin argan hin mul'atan jechuudha. Ji'a 4 booda ilkaan fuulduraa lamaan irraa eegaluun daa'imman hedduun hanga waggaa 3tti ilkaan ijoollummaa 20 ni biqilchu. Ilkaan bakka lamatti qoodama. Ilkaan ijoollummaa fi ilkaan dhaabbata. Ilkaan ijoollummaa yookaan milkitiis kan jedhamu kuni 20dha baay'inni isaa. Egaa ijoolleen hanga waggaa 3tti kan isaan ilkaan ijoollummaa 20 guutuu isaa biqilchan.
Lafeen mangaagaa isaanii guddataa deemuudhaan ilkaan dhaabbataaf bakka qopheessaa deema. Waggaa 6 irraa eegalee hanga waggaa 12tti ilkaan ijoollummaa dabaree dabareen ilkaan dhaabbataan bakka bu'a. Buqqa'uudhaan jechuudha. Hanga waggaa 2tti ilkaan buqqa'ee dhumuu qaba jechuudha. Kan dhaabbataa ta'een bakka bu'ee. Qulqullina ilkaan jalqabaa eeguun fayyummaa ilkaan dhaabbataa hundeen isaa jalaa dhufaa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko yoo ilkaan ijoollee isaanii nyaatame, ilkaan inni kun yoo nyaatame iyyuu booddee hin biqila waan ta'eef bakka bu'a waan ta'eef inni kun buqqa'ee rakkoo hin qabu jedhu. Haa ta'u malee ilkaan ijoollummaa yookaan milkitiin nyaatameera yookaan miidhameera taanaan hundee ilkaan jalaa dhufu miidhaa jira waan ta'eef ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf qulqullina ilkaan ijoollummaa illee yoo buqqa'e iyyuu eeguu qabna. Kanaaf egaa maatiin maal gochuu qabu? Tokko fal'aana dabalatee yookaan maankiyaa dabalatee wantoota ittiin waa dhugan kan akka burcuqqoo, siinii wantoota kana fakkaatan akkasumas rigaafaa waliin qooddachuu dhiisuu qabu. Akkasumas egaa xuuxxoo kan fayyadaman yoo ta'e amma danda'ametti akka isaan afaanitti baatanii rafan eeyyamuu hin qaban. Akka waliigalaatti xuuxxoo fayyadamuun gaarii miti. Yoo daa'imman aannan dabalataa hodhu ta'e siinii yookaan burcuqqoodha kan fayyadamuu qabani. Haa ta'u malee xuuxxoo fayyadamu taanaan hanga danda'ame afaanitti baatanii rafuu hin qabani. Fayyummaa ilkaan isaaniif yookaan fayyummaa waliigalaaf jecha. Wantoota mi'aawaa ta'an kan akka sukkaara qabanii hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa osoo hin qulqulleessin afaan kaa'uu dhiisuu. Fakkeenyaaf haadha buddeenaa yookaan injeraa naat kan jennu ishee kana osoo sirriitti hin qulqulleessin afaan kaa'uu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha fayyummaa ilkaaniif. Kanaafuu egaa daa'imman yeroo ilkaan biqilchuu eegalanii kaasee hanga waggaa 3tti burushii ilkaanii fi bishaan qofaadhaan galgalaa fi ganama qulqulleessuuf barbaachisaadha. Hanga waggaa 3tti saamunaa ilkaanii fayyadamuun hin barbaachisu. Burushii fi bishaan qofaan qulqulleessuuf qabna jechuudha. Waggaa 2 booda akkasumas naannoo waggaa 2 hanga waggaa 3 booda garuu saamunaa ilkaanii hanga ija taraa hin caalleen guyyaatti yeroo 2 ilkaan isaanii qulqulleessuun barbaachisaadha. Waggaa 2-3 akkuma haala guddina daa'immanii irratti hundaa'uudhaan yoo daa'imni dafee guddateera ta'e liqimsu ta'e hanga waggaa 2tti bishaan qofa fayyadamne sanaa booddee saamunaa fayyadamuu dandeenya. Yoo immoo daa'imni tarii liqimsannee yaaddoone waggaa 3 booddeedha kan saamunaa ilkaanii fayyadamuu qabnu. Saamunaa ilkaanii waggaa 3 booddee irra yeroo fayyadamnu kan haga ijeen ataraa hin taane baay'ee xiqqoo kan ta'e fayyadamuu qabna jechuudha. Daa'imni tokko haga yoomittidha kan inni ilkaan osoo hin biqilchiin turuu danda'u jedhanii gaafatu maatiin hedduun. Mucaan koo ji'a 10dha ilkaan hin biqilchine rakkoo qabaa maal jedhu. Haa ta'u malee akka waliigalaatti daa'imni naannoo ji'a 4 ji'a 5 biqilchuu haa jalqaban malee hanga waggaa tokkollee turuu danda'u osoo hin biqilchiin. Daa'imni tokko osoo ilkaan hin biqilchiin tureera rakkoodha dhibeedha jennee kan nuti waamnu yoo hanga ji'a 13tti ilkaan tokkollee hin biqilchine ta'edha. Kanaaf egaa daa'imni tokko hanga ji'a 13tti yookaan waggaaf ji'a tokkotti ilkaan tokkollee hin biqilchine taanaan dhibee biraa kana fide jiraachuu mala waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Ilkaan sosocho'uu haga yoomiitti buqqa'uu qabaa kan jedhus jira gaaffiin. Ilkaan ijoollee buqqa'ee bakka ilkaan dhaabbataadhaan bakka bu'a. Takka ilkaan socho'uu eegallaan yeroo hedduu ijoollee hedduu biratti guyyaa muraasa gidduuttidha kan inni buqqa'u lallaafee jechuudha. Haa ta'u malee ilkaan dhaabbataa jalaan yookaan cinaan biqiluun mul'achuu hin eegalle taanaan ilkaan sosocho'uu eegale tokko ji'a tokko ji'a 2 turuu danda'a rakkoo hin qabu. Ilkaan dhaabbataan jalaan bahee mul'atiin malee dhiibeen dhufiin malee. Amma danda'ametti garuu takka ilkaan socho'uutti kaanaan akka isaan dafanii sosochoosanii lallaaffisuun osoo hin turin akka isaan buqqisan taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas egaa maatiin tokko tokko kan ijoolleen tokko tokko dogoggora isaan godhanii osoo ilkaan sirriitti laafeen socho'in buqqisuuf gottotu. Ilkaan osoo sirriitti socho'in laafiin buqqisuuf humnaan gottotuun hundee ilkaanii waan miidhuuf humnaan harkisuurraa of qusachuu barbaachisaadha. Sirriitti lallaafeeti kan inni buqqa'uu qabu. Haa ta'u malee osoo kan jalqabaan buqqa'in osoo ilkaan ijoollummaa hin buqqa'in kan socho'aa jirus ta'uu danda'a kan hin sochoonis ta'uu danda'a. Ilkaan dhaabbataa yoo cinaan mul'achuu eegale hakiima ilkaanii bira geessuu qabna. Takka takka osoo ilkaan hin buqqa'in gara biraan cinaan biqila ilkaan dhaabbataan. Yeroo akkasii mideetilee hakiima ilkaanii mariisuu qabna jechuudha. Erga ilkaan jalqabaa ijoollummaa buqqa'ee booda ilkaan dhaabbataa turtii hanga ji'a 6 gidduutti yoo biqiluu baate ogeessa fayyaa mariisuu qabna. Fakkeenyaaf mucaan tokko ilkaan isaa socho'ee buqqa'eera. Hanga yoomitti kan ilkaan jalaan biqiluu qabu jennee yoo ilaalle hanga ji'a 6 turuu danda'a. Yeroo baay'ee garuu ji'a 6 turu dafeema biqila. Haa ta'u malee ji'a 6 ol turraan rakkoon jira jechuudha.
Ilkaan erga buqqa'ee booda hanga ji'a jaatti bakka bu'uu qaba. Ilkaan dhaabbataadhaan. Ilkaan ijoollummaa hundi buqqa'uun hanga waggaa 12tti yoo ilkaan dhaabbataadhaan bakka hin buune ta'es rakkoon jira. Bakka waggaa 12tti ilkaan ijoollummaa hundi buqqa'ee dhume kan dhaabbataa ta'een bakka bu'eera. Ilkaan hanga waggaa 12tti bakka hin buune jiraannan ogeessa fayyaa ilkaanii mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee fayyaa ilkaanii ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kormadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.